Dibdee kaasee jira. Boordii keessatti jaarmeen baga quufdeemaa kanaafuu otoo haftee yaada joonaa kaafnan aboon rabbii galata isin haa galchu warri Torontoo immoo galma galmeeffate warri Torontoo biran dhaqa ani maqaa kiyya naa jecha jaarmeen Oromoonii si wiixaan Oromoon lakka baga kun barbaadu. Kanaaf yoo haftee wayyaa withdraw godhinaan jennaan withdraw godhee jechuudha malee waan biraatiin miti ani yoon argames nan gammada. Karena kemudian oleh sosial media rati karena dia TV, ani wani sosial media pun maybe ni dulu mesa nanggal, wani namni rati wahan karena wololo nanggal, karena dalam serupa ya dulu, ani wardiyan berbatu, ani kita darah wajah batin kama, nabak kabutai nama narabsina, nabak kabutai nama nasakaron selina, nama nadabre, akan itu berada di sunnat bek, namni maka kian jarme Oromo berani si, nama beras, sama berar jarme berar tu you. I don't want anybody to defend me. I have clear track record bar. Ambar Oromo kaisati gochanim begama jechanim. Wani Oromo hoda lega. Ulol loba me makan juare turaya. Makan dia turaya hucu gimbanya fakada bar. Lama bodo bakit timatan kaberan jiru. So kana bani o sarrai saharan ka bujar man kaisati kutta gara fulduran le ratina se garuna jecha. Namni lama sakole mufatwarim barbanne. Lakki ati habuaya jenna tole ni nafa jedin rabe karani na vejeju. Halia menjuru jarme cima jarulaf ni rakis lupa ni rakis ulfata bukan satu jalan hidun ajesun iya basun itu garuan itu juru kapsul malah dansi itu aja kenapa kekabaut tersimu ada tahu kena kayaknya tin nimnu tin tikfan ni kapna ni Allah garu gana waregama kopai ada nun tu kapnu kabau nimbaka tu imbaka pun ogana Roro indesine, Roro farkam kennine, imbidam. Dia indesine, warga berbahasa saya sada tuh pura curang kopai kopa putih kawan nedim na itu. Karena intimil kau ini jadi jaran hidas sodan ni, dua sodan ni, maka balesi sodan ni, namni mana gale tahu dah. Nuti, karena itu nama nu jaru intibufna aja cu. Wahai kerong bol kabate kakai, wana rabuya kan repon desa tu re, seri tu benda, kina radi betin dah re. Wanti Oromoo nu gaafran kana keessa dabre saffisni isaa gadi fageenyi isaa kompleksitiin isaa ka waggaa 40 san dura ni caala. Ka biraa dhiisi ajjeefamuun haa caalu Oromoo turaamaa guddaa keessa galche beeka. Kuni qeerroo irratti dhiibbaa guddaa fide jedhu. Qeerroon bakka afur jira bakka afuritti adda faca'e waggaa afran dabre kanatti. Hedduun isaa ni wareegame. Hedduun isaa bosona gale. Hedduun isaa mootummatti gale. Hedduun isaa ni ripe. This is fact. Fact dhugaadha jechuudha. Faaktii qofaan isinitti himamu. Propagandaan bakka afuritti adda ba'e qeerroon 2014 irraa hanga 2018 sirna sarraasee harka kennachiisee jilbiiffachiise suni maaliif bakka afuritti bakka ga'e jechuudha. Tokko ni wareegame bosonatti gale bosonaa fi dhaa walirratti qabate jechuudha. Ni ribe gariin mootummatti gale. Ka mootummatti galallee balaaleffatina. Experiencein Oromoon amma keessa deemaa jiru it is unique and new to us. Maaliifi humni hedduu nama waraana keessa jiru siyaasa keessa jiru kuni bitamee qofa garaa qofaa miti dhuga haalli dinagdee qaroominni jireenya hedduu qabsaa'ota hedduu nuti beeknutu bar aboota namoota dhiibne alagaa firraa buufne nama keenyarra keenya amma boodallee hin dhiibnu kanyaatu wajji nyaanna jee gatti galees ni jira lakki dhiibne xiqqaattullee arganne jallatullee keenyuma ka ormaa fitti deebisuurra kanuma qabnee hanga firraa foon jiru kanuma jala teenyaa ka jeetti dabalamees jira. Sirna kanatti jechuudha. Oromootu wallalaa jira hoggaan jiru. It is a fact. Nama hedduudha fudhatamuu dhabuu danda'a. It is a fact. Ijoolleen hogganaa ture bakka afuritti jibahee jechuudha. Gariin ni wareegaman yookiin hidhaman. Hedduun isaanii bosona galan. Hedduun isaanii mootummatti galan. Kun immoo ni ribe. Maaliif hoggaa jenne waggoota san duraatiif qabsaa'aa turre. Baroota san duraatitti warri sirnatti seenu simpili akka bitamaatti dismiss gochuu dandeessa. Ka ammaa kun garuu akkasitti dismiss gochuulleen it's a very simplistic. Akkasumas ammoo mootummaarra jiru ijoollee teenya gaara galte faranjiin maal jetti angry boys jetti no hayyoota gurguddoo qabsaa'ota gameeyyii qabeenya mana isaanii haadha warraa isaanii meeqa gatanii bosona galanii jiran akka waan hojii dhabaniituma aaraa galanii akkasi miti ni ganamne carraaqqii aarsaa Oromoo waggaa 50titu butamee qilee dhaqee akka sana bakka deebinaa jee bosona galee jira jechuudha. Kanan deebisa jee immoo bifa adda addaatiin kan wareegame kan hidhaa jiru immoo kumaatamaan jira. Haalli jiru kun mataa weerarsee karaa itti deemu
Garanas yoo gore Oromoo ajjeesa. Garanas yoo gore Oromoo ajjeesa. Abaan Oromoo ajjeesu Oromoo ajjeesu keessan seenu jee ka adabatee taa'u immoo majoritiidha jechuudha. Akka hawaasaatti akka Oromootti waggoonni afran kun Oromoon aangoos qaba mootummaa irratti fincila. Oromoos walis lola Oromas lola. Kana sirriitti qorachuudha barbaachisa kallattii adda addaatirraa hayyuun keenya hogganyii keenya dhaadannoo keessaa bahee sirriitti qorachuu danda'uudha qaba. Yoo ka keessa bo'inne yoo yaadattan 2017 kan hin jechaa ture even hoggaa biyyaan gootti dhufaa ture waan hin jechaa ture amma irraa ammaa uummanni Oromoo roorroo alagaa caalaa roorroo nama ifiit irra laaleeffata obsuun danda'u. Kanaaf hoggansi Oromoo gara fuulduraatti dhufu of eeggannoo cimaa godhuu qaba. Yee publicly dubbataan ture dhuunfaallee itti waachaan ture. Haalli amma Oromoo keessa qeerroo qofa keessa miti hawaasuma keenya keessa. Ani namoota nattaasa loltoota mootummaa nan dubbisa. Ijoollee hedduu barmaanedhaa dhufee nagayatti nuti amma booda hidhaan barbaannuu hin dandeenyu kajee bosona gale hedduun ka wareegamee jira. Hundarraa waan warra mootummaatti galees waan mootummaa hoggansi dalagu ittiillee walii galuu baatan tanuma qabannee immoo tabiraatti itti deemna kajee immoo du'aa jiru jira. Reeffi viidiyoo irratti gamaa gamanaaf maxxanfamu kun baru Oromoo qeerroodha bara lachuu qeerroodha bara ilmaan aayyoo fi aabbooti bara akka waan diina hamaa gaara gamaa dhufeetitti kagamaa gamanaa itti faarfamu kun kawarri mootummaarra jiru shanee jee fixee lafarra harkisu kun kawarri kun biltiginnaa bitamtuu jee ajjeesu kun ijoollee kalee an bobbaasee qabsaa'ee alagaa ofirraa buuseetu walitti garagalee walitti jira. Gara fuuldura ammoo kanarraa hammaataa deema. Keerfuudhee hin deemin. Akkuma reefu jeetti mootummaan tunis Oromoodhaan lolaa sireen isiin jajjabeeffattu hin jiraatu. Kana beekuun barbaachisaadha. Gara liqaatti ikonomiin Itoophiyaadhaa gaafa qabsoon qeerroo eegalerraa gadi deemaa ture. Maaliif jiddugalli tarsiimoo keenya diinagdee dadhabsiisu ture. Maaliif xiinxala reefu isin agarsiifnerraa sirni yeroo san ture maal barbaada? It was an extractive system. Sirna san dadhabsiisuudhaaf diinagdee isaa dadhabsiisuu qabna. Foreign investment, internal trade kanarratti fuulleffannee hojjenne. Wanni isaa yoo ilaaltan 2015 irraa kaasee gad deemaa jira diinagdeen. Diinagdee gadirrataa jalaan dhimmisaa jiru kana inumaa'u lola itti eegaluudhaan dhimmuunsaa akka dabalu. Lammaffaa galiin gubbaa immoo akka hir'atee olmoos dhaabbatu ta'e jechuudha. Diinagdeen hamma ati reefu jette kana ol rakkoo keessa jira. Kun qaaloomina jireenyaati irratti amma wanni argaa jirtan by the way dhiibbaan lola waggoota sadan kana reefu amma eegala malee waggoon lamaan sadan as dhufu dabalatee maaliifi biyyattiin if nyaataa turte isa waar ikonomii. Kanaaf liqaa eenyutti gaafatama? Katti gaafatamu mootummaa idaan garuu kan hundaati. Waan achitti deemu kanaaf itti gaafatamummaa guddaa abbumaan gorra jirutu fudhata. Maal sii godhe biitii facaatee diinagdee caccabee biitii inni booda yoo fanniftes maal bu'aa qabu? Idaan ilmaanuma teenya saniif lolan irraa dhiisaa wanni jennuuf jaalala isaaniitiif miti. Qabsoon kaafa'oo filannuma qofa eeguudha. Oromoo dammaqa. Wanti filannoo jedhamu hin jiru. Biitii karaa kana itti fufnaan filannoof dhiisi qircaafuu hin jirtu. Bifa magaa itti fufnaan filannoo kana waggaa afur duraatiif yaaddanii amma warri mootummaa siyaarbiisi kursiif jala qabu kursii nurraan dhiibinaa ce'umsan goonu maal karaa ammaatiin diinagdeef siyaasan biyyatanii itti fufnaani wanni akkasii hin jiraatu. Kanaaf dursii wanni kaafa'uun karoora lafa kaatee ittiin deemaa jiru dursa lolli dhaabatee biyyi baraaramu reefu isinii kaa'ee bara.